Qaama keenya ganama dhiqachuu qabna moo halkan dhiqachuu qabna kan jedhu dhimma wal falmisiisaadha. Namoonni hedduun qaama isaanii hirribaa dammaqsuuf ganama dhiqatu. Namoonni hedduun yoo xiqqaate daqiiqaa 10 dhiqachuun qaama dammaqsuu akka danda'u amanu. Faallaan warra guyyaa isaanii shaaworiin jalqabu jaallatan warra halkan qaama isaanii dhiqatanii dadhabbii guyyaa ittiin oolan sana ofirraa baasuufidha. Hirriba gaarii rafuu fi qaama isaanii dadhabee boqochiisuuf halkan qaama isaanii dhiqatu. Kanaafuu saayinsiin waa'ee kanaa maal jedha? Galgala caala ganama dhiqachuu wayya moo galgala dhiqachuu wayya? Akkam jirtu kabajamtoonni hordoftoonni yeroo fayyaa kun yeroo fayyaa keessanii laayik, sheerii fi sabskiraayib akka gootan isin gaafachaa gara viidiyoo keenya har'aatti isin ceesifna. Obsaan nu caqasa. Qaama dhiqachuun xurii dafqaa fi xurii biroo gogaa keenya irraa balleessa. Guyyaa guutuu qaamni keenya dafqa dabalatee falama adda addaatiif saaxilama. Yoo osoo hin ciisiin qaama keenya hin dhiqanne wantoota kana hunda waliin fidnee siree irra deemna. Gogaa keenya keessaa iskuweer seentimeetira tokko fudhannee guddiftuutti yoo ilaalle baakteeriyaa 10,000 hanga miiliyoona tokkoo arganna. Baakteeriyaawwan kun ujummoolee dafqaa qaama keessaa zayita ba'u argachuun lubbuun jiraatu. Urgaan yookiin immoo fooliin badaan qaamaa dafqa osoo hin taane kuufama baakteeriyaa akka istaafilookookasiiti. Dhugaa kana yoo ilaalle halkan qaama dhiqachuun filannoo gaarii ta'uu danda'a. Hamma kana salphaa miti. Halkan qaama keenya yeroo dhiqannu haaromsi nutti dhaga'amus halkan nu dafqisiisa jedhu Yuunivarsiitii Leester keessatti ogeessi maayikiroobaaloojii Piriimoos Firistan. Yeroo qorraatti illee qaamni keenya ni dafqa. Dafqi seelii gogaa tilmaamaan 50,000 qaama keessaa dhangala'oo waliin yeroo wal makamu baakteeriyaadhaaf haala mijataa uuma. Baakteeriyaawwan gogaa irratti argamu kana soorachuu danda'u. Kanaaf halkan shaaworiin yoo ciifnellee ganama rifeensa adii qabaannee hirribaa kaanaa jedha ogeessi kun. Faayidaan halkan dhiqachuu kan caalu yoo ansoolaa keenya yeroo hunda miiccinedha. Baakteeriyaan torban hedduudhaaf ansoolaa, siree fi uffata boraatii irra yeroo dheeraa jiraachuu danda'u. Faangaasiin kan akka ansoolaa fi uffata boraatii irra yeroo dheeraaf jiraachuu danda'u. Namoonni baay'een ilbiisota kanaan miidhamuu dhiisuu danda'u. Haa ta'u malee namoota dhukkuba asmii cimaa qaban keessaa parsantiin 76 alarjii uffata boraatii qabu. Asparjilas faamugas gosa faangaasii keessumaa namoota kaansarii sombaa fi dhukkuboota tamboo xuuxuu wajjin wal qabatan qabaniif dhukkuba sombaa fiduu danda'a. Akka Yuunivarsiitii Hal keessatti barsiistuun Wulkisan jettutti halkan yeroo hunda qaama dhiqachuu caala ansoolaa keenya qulqulleessuun faayidaa guddaa qaba. Halkan qaama keenya dhiqannee ji'a tokkoof ansoolaa keenyarra yoo rafne baakteeriyaan kuufamuun isaa waan hin oollee jedhu. Namni alarjii poolaan qaban yoo ansoolaa isaanii hin miiccine dhukkubni isaanitti cima. Uffata xuraa'aa uffachuun rafuunis infekshinii gogaa fiduu danda'a. Namoonni galgala qaama dhiqatan hirriba gaarii akka rafan dubbatu. Gamaggamni qorannoowwan 13 irratti gaggeeffame akka agarsiisutti daqiiqaa 10f shaaworii galuun dafnee gara hirribaa akka galluuf nu gargaara. Qaama keenya ho'isuun booda qabbaneessuun yeroo hirribaa akka ga'e qaama keenyatti himuu akka ta'e agarsiiftuudha. Yuunivarsiitii Leester keessatti ogeessi maayikiroobaaloojii Piriimoos Firistan ganama dhiqachuun gaariidha jedhu. Ganama bishaan qaamaa dhiqachuun dafqaa fi baakteeriyaa halkan kuufaman ni balleessa. Ganama qaama dhiqachuun guyyaa miira gaariin jalqabuuf gargaara. Guyyaatti al tokko qofa qaama keenya yoo dhiqanne ganama dhiqachuus ta'e halkan dhiqachuun keenya homaa hin qabu jetti barsiistuun Yuunivarsiitii Hal Wilkes. Ganama yookiin halkan qaama dhiqachuun faayidaa fayyaa irratti garaagarummaan guddaa hin qabu. Guyyaa sana haaromfamanii jalqabu yookiin galgala osoo hin ciisiin dura qaama dhiqachuun gaarii ta'uu filachuu dandeessa. Guyyaa guyyaan qaama dhiqachuun qulqullinaa fi fayyaa eeguuf karaa gaariidha. Hojiin nuti hojjennu murteessaadha. Fakkeenyaaf qonnaan bulaan tokko galgala dhiqachuu filachuu danda'a. Wanti guddaan fayyaa qaamaa eeggachuudha jedhu ogeessonni kun. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya irraa asuma irratti goolabna. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Dhuma irrattis immoo isin qaama keessan yeroo kam dhiqattu? Galgala moo ganama isinitti tola? Yaada keessan sanduuqa yaadaa jala nuuf kaa'a. Waan wajjin turtaniif galatooma.